Ashama kabajamtoota jaallattoota chaanalii Teeffitek akkam jirtanii egaa kiyya. Arrammoo odeeffannoo haaraa Itiyoo Telekoom irraa gadhiifame tokko qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Torbii darbe kaasee kan lakkoofsa yookiin siimii keenya irratti karaa miseejii galaa jiru 727 kan nuuf galaa jiru akkaataa fayyadama isaatii bira geenyee amma hubanne irraa isiniif qoodu kutaa tokkoffaasaa isiniif dhiyaannee jirra. Kunis akkaataa fayyadama isaatii appilikeeshinii buusuudhaan sababii waan sana fayyadamnee yookiin sisteema sana fayyadamneef qarshii fudhatan kan nuuf kennuudha jechuudha. Akkuma agartan kunoo karaa miseejii qarshii fudhatan naa galee kunoo karaa miseejii naa ta'eera. Kan ammoo isteetii ittiin baafannu nama erguu dandeenyu inni karaa mataa isaa danda'edha. Isaa tokko lamaan isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii malee immoo akkamitti akka fayyadamnu viidiyoo kutaa lammaffaatiin isin biraan nagaa gara erga appicha buufannee jalqaba appicha erga buufannee booddee daataa banuudhaan gara appichaa deemna. Sana booda kunoo teelee birri kan jedhu kana al tokko cikaasuun keessa seenna jechuudha. Haala kana erga nu badee boodee permishinii isaa haaloo gochuun heeyyama laachaa fi deemna jechuudha. Kun akka kanatti arganuuf deebodee create new account kan jedhu sana al tokko tuqnaa jechuudha. Erga akka kanatti nuuf deebodee quick create account jalqabarra jiru kan al tokko cuqaasna jechuudha. Al tokko akka kanatti itti buunee booddee haala kanaan ofuudhaa gararraa irratti enter mobile number iddoo jedhutti lakkoofsa bilbilaa keenya guunnaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keenya haala kanaan itti guunnee booddee get code kan jedhu sana tokko tuqnaa jechuudha. Sana booda miseejii eegna jechuudha. Verification code nu ergaa kun akkuma agartan naa galee jira. Isatu iddoo verification code jedhu sanatti barreessina jechuudha. Erga verification code itti guunnee booddee next jennaan jechuudha. Erga next goonee kan inni sirreessinu date of birth siimii waan tokko tokkoon qaban isa sirreessina. Kanarraa kanaaf immoo jenderii keenya guunnaa jechuudha. Ani meelii waan an ta'eef meeliin guuttadha jechuudha. Edda jenderii keenya birthday keenya guuttanne booddee submit kan jettu sana al tokko tuqnaa jechuudha. Kunoo erga koodii piinii keenya nu gashee piinii kunoo 79 minaamin kan jedhu kana kunoo erga asitti nu gashee booddee piiniin nama adda addaadha. Erga nu gashee booddee ammas gara bilbilaa deemuudhaan isteeppii maasilaatiin kokab 127 riqicha godhuun kool goonaa jechuudha. Isa booddee piinii 0 tuqnaa jechuudha. Amma kallattii waan aktiivii gochuun 0 tuqnaa. Isa booddee peejii as kan barbaadan filachuu dandeessu. Piinii inni amma nu ergisetti goonaa kan koo 79
796582 sabode sending godha sabode pini mata kooti lakkoofsa 6 guutuu kan qabu dirqama lakkoofsa 6 dijiitii 6 kan qabu itti guuttadha jechuudha. Amma sirra deebinee confirm waan nun jedhu ID pini mamatti guuttanne kan dijiitii 6 qabu jechuudha. Irra deebinee al tokko guunna isa ofii kan mataa keenya jechaadha. Egaa kun amma pini kanaaf fudhatee jira. Confirm to activity dha wani tuqeen itti argaa jechuudha. Isa booddee kunoo si banameeraadha. Amma sirra deebiin kaardii sana baafachuuf amma sirra deebiin yaalaa jechuudha. 127 call kunoo qarshii erguuf qarshii galchuuf herrega bilbilaa guutuuf jira. Akkaataa fayyadama isaa odeeffannoo argachaa deemnu guyyaa guyyaatti simbiraan keenya irraaf garuu akkaataa kaardii sanatti baafannu herrega bilbilaa guutuuf kan jedhu tuqnaa jechuudha. Lakkoofsa 3 isa booddee ofii keessaniif bilbila nama biraaf guutuu dandeessu. Amma kan nuyi jennu ofii keenyaaf jenna jechuudha. Hamma qarshii gashuu baafachuu barbaadanii gashitu jechuudha. Ani amma hojiidhaaf fudhashan isaa waan an barbaadu 15 hin jedhaan jechuudha. Isa booddee senditti godha. Isa booddee tolee haqeedha. Isa kana keessaa tolee filadha jechuudha. Iccitii keessan gachaadha. Iccitii jechuun piinii amma gashine paaswaardii amma jechuudha. Kunoo akkuma agartan karaa miisejii naa gashee jira. Kunoo kabajamoo maamila keenya herregni bilbila keessanii guutameera. Kireditiin shawwannaa ishiin guutan 10 herregi keessanii qarshii 0500 herrega keessan kanaa yeroo turtii bilbila naa guute jira jechuudha. Qarshii 10 jedhee 10 saanaa baasee jira jechuudha. Kanaafuu waan kanaaf fayyadamuu dandeessu. Akkasitti fayyadamuu isiniif ta'a jechuudha. Waan hordoftaniif galatoomaa. Subscribe gochuu akka hin dagannee carraa kanatti fayyadamaa. Hiriyoota keessaniif immoo share godhaa isiniin jedha.